Ifartii jaarraa walakkaa olee kan ibse artist Ali Birraa eenyu akkamiin as ga'e maal keessa darre isa jedhu qabadhee isin dhufeera kun qophii yuutuubiiti hamma xumura qophii kanaatti nu waliin turan affeerraa kennam. Dr. Kabaja artist Ali Birraa walleewwan walabummaa mirga dhala namaa fi jaalala dhaadheessan kan dhaamsi isaanii dhalootatti darru kan yeroo irra hin dabarre baca nama gumaachedham. Bara cunqursaa sirna mootummaa turetti hojii artii kan eegal Aliin sirboota 267 ta'an afaanota 6 waraabamee akka qabu turtii kanaan dura BBC waliin taasiseen ibseera. Gameessa artii umurii waggaa 75 kun gumaacha artii keessatti dabarseen Dr. Kabajaa Yuunivarsiitii Jimmaa fi Dirree Dawaa kennanii fi dabalatee badhaasota biyya keessaa fi idil addunyaa hedduu argateera. Bakka dhaloota isaa magaalaa Dirree Dawaa irraa umurii ijoollummaa hojii muuziqaa eegalee achi Finfinneedhaan bahee booda ammoo biyyoota Iswiidin, Saawud Arabiyaa, Ameerikaa fi Kanaadaa jiraatee erga biyyatti deebi'ee boqonnaa xumuraa addunyaa muuziqaa keessa ture. Lammiilee Itoophiyaa biratti jaalalaaf kabaja guddaa kan qabu Dr. Artist Ali Birraa sirboota isaa waltajjii irratti sirbuu fi artistoota lafaa dhufan gorsuu irratti xiyyeeffatee osuma biyya keessatti hojjetu umuriin isaa gara dhumaa kanatti dhibamee erga yaalamuu eegalee bubbulee ture. Aliin dullubbaa fi dhukkubbii wal gargaaranii akka isa miidhaa turan irra deddeebii himata ta'us ammoo haadha warrasaa Lilli Maarqosoof cinaa qabaachuutti guddoo abdii horataa ture. Jireenya ijoollummaa Dr. Artist Ali Birraa. Ali Birraa abbaasaa obbo Muhammad Muusaa fi haadhasaa adde Faaxumaa Ali irraa caamsaa 26 bara 1948 magaalaa gidduu gala daldalaa fi industirii kan aadaa fi duudhaa saboota hedduun faayamte duudhaa wal danda'uuf jaalala seenaa qabdu Dirree Dawaa ganda qoreetti dhalate. Aliin xiqquma isaarraa dandeettii addaa waliin dhalate magaalaa afaanota hedduu fi aadaa saboota hedduu qabdu keessatti dhalachuunsaa ammoo carraa banee fi afaanota magaalaa Dirree Dawaa keessatti dubbataman afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan Sumaalee, afaan Hararii fi afaan Arabaatiin afaa hiikachuuf carraa argate. Kitaaba seenaa jireenya Alii irratti barreeffama abbaan isaa obbo Muhammad Muusaa umuriin isaa ijoollummaatti mana barumsa Quraanaa galchuu ibsa. Hanga kutaa 4 erga barateen booda gara mana barumsa mootummaatti ce'uun hanga kutaa 6tti barumsa isaa hordofe. Ergasii addunyaa barumsaa darree keessaa bahee addunyaa artiitti seene. Kitaaba waggaa 50ffaa turtii Alii Muhammad Ali Birraa irratti afaan Ingilisiin barreeffame gara afaan Oromootti kan hiike gaazexeessaa gameessi Faanaa Broadcasting Corporate Zamadkuun Misgaanaa Ali Muhammad Muusaa Ali Birraa wayita mana barumsaa madraasaa turerraa kaasee collee akka turee fi uumaan dandeettii wallee kan badhaasa ta'uu dhugaa bahe. Ali Muhammad Muusaa Ali Birraa bara 2019 gaafiif deebii BBC afaan Amaaraa waliin taasiseen waa'ee barnoota isaa irratti yaada kennee ture. Ayyoomiyyuu barataadha. Ana qofa osoo hin taane uummanni biliyoona 7 ol addunyaarra jiru barataadha. Anis isaan keessaa tokko. Akkisaan of ilaala. Kaleessas baradheen darbe har'as barataan jira. Borus nan baradha jedhe. Waa'ee barnoota isaa yoon kaasu an baay'ee carraa qabeessaa miti. Maatii cunqurfaftootaa fi hiyyeeyyii keessaa waan baay'ee fi barachuuf hagas mara carraa arganne garuu guyyuu jiruu kiyyarraa waan barataa as ga'een qaba. An barataa addunyaati. Anis innis isheenis hunduu barattoota waliigalatti an akkasinan of ibsa jedham. Ali ogeessa barnoota muuziqaa ammayyaan ga'uumedha kan jedhu Samadkuun barnoota muuziqaaf murteessoo ta'an lamaan ogeessa barateedha jedhe. Ergaa biyyaa bahee Ameerikaa kutaa biyya Kaalifoorniyaatti kan argamu kolleejjii Saanta Moonika jedhamutti tiyoorii muuziqaa lixaa jaarraa 20ffaa kan jedhu baratee eebbifameera. Kana malees akkaataa meeshaan muuziqaa piyaanoo itti taphatamu dansaga isaa sirriitti qo'atee nama beeku ture jedha Samadkuun. Ali Birraa namoota dansaga piyaanoo qixxeessanii dhiyeessan keessaa tokko. Dansaga muuziqaa addunyaa jiru kamuu nama gurraan beekee qindeessuudha. Walii hiikuu maatiif jiru ijoollummaa Dr. Artist Ali Birraa. Aliin kophaa guddatus maatii isaa fi kan dhalate isa qofaa miti. Bara 1949 Aliin obboleessa argatus daa'imummaatti du'aan dhabe. Taateen kun mudatee yeroo xiqqoon booda abbaan Alii obbo Muhammadii fi haati Alii addee Faaxumaan wal hiikan. Sababni isaas sirriitti beekamuu baatu seenaa keessatti gosti obbo Muhammad Alii fi gosti addee Faaxumaa jaarsoo gaa'ela waliin raawwachuu hin dandeenye jechuudha. Akkuma aadaa Oromootitti firri firaan fuudhuu namni nama baallii 5 irratti hundaa'e akka wal fuudhuu kan beekamudha. Rakkoo gosa diigamuu gaa'ela maatiif sababa ta'uu
aliin kanan dura yaada kenne ture. Adde Fatuma Alii daa'imummaatti dhiistee bira deente. Aliin yeroo sana homaayyuu hin yaadatu. Guddisii fi eegumsi aliif taasifamu gatteetti abbaasaa qofarratti kufe. Osoo rakkoon kun maatii harkaa qabu aliin guddoo dhukkubsate abbaa ofiifuu hin tasgabboofne. Aliin dhukkubsachuu ammoo qormaata itti hammeesse. Wayita kana durbiinsaa yookiin durriinsaa kan taateef naannoo Caati Taraa kan jiraattu nama Mayaaram Giraany jedhamtutti kenne. Alii achitti erga xiqqoo fooyya'een booda baay'ee abbaasaa waliin jiraachuu itti fufe. Ammas abbaan Alii daafoo diigamuu gaa'ilaan miidhaa irra ga'uu hammaachaa wayita deemu Aliin daa'ima umurii waggaa 5 haga 6 haadha warraa eessuma isaa bira kaa'ee ofii waan argate hojjechuu itti fufe. Dubartiin kun buddeena gurguruu ofi jiraachifti harka qalleettiidha. Aliinis ergamee fi buddeena gurguruu eegale. Umurii kanatti sagalee kilooleessaa gabaa hawwachuun kanneen isa waliin gurguran caalaa buddeena gurguratee gala. Kanaafis badhaasa qaba, nyaata gaarii fi maallaqa muraasa. Aliin daa'imummaatti maallaqa xixiqqoo fi wantoota fedhii isaa guutan mi'eeffachuun kun kan isa yaaddesse abbaa isaa mana barumsaatti galchuu akka qabu murteesse. Aliin jalqaba mana barumsa quraanaatti galee achitti akka collee ture. Umurii waggaa 11tti quraana juusii 30 keessaa walakkaa xumuruu danda'eera. Mana barumsa kan keessatti barataa cimaa fi saffisa guddaa baratu jedhamuun maqaan isaa ka'aa ture. Keessattuu afaan Arabaa barachuu irratti barsiisaa wayita dhimmaa fi dareedhaa bahee gara magaalaa deemu Alii bakka buusee deema. Kanaaf Aliidhaan ustaazaa xiqqaa yookiin barsiisaa xiqqaa jedhanii waamu. Mana barumsa quraanaa Quraanik Iskuul keessatti erga hanga kutaa 4tti baratee booda kutaa 5ffaaf mana barumsa madraasaa jadiida seene. Manni barumsaa kun hanga kutaa 5 qofatti waan jiruufi Aliin mana barumsa mootummaa Kaazirratti argamu mana barumsa Liiwul Mokkonan seenee kutaa 6ffaa barate. Aliin mana barumsaa barnoonni quraanaa keessatti kennamni wayita seenu ollaan obbo Muhammad Guddoo qeeqee. Duuba Aliin mana barumsaa mootummaatti baasanii mana barumsa quraanaatti deebisanii wada deebuu Aliin waan haaraa baratu hin qabu. Kanaaf barattoota kutaa 1ffaa afaan Arabaa akka barsiisuu fi bakki kennameefi. Kanaan Aliin kaffaltii mana barumsaaf ji'aan kanfalu birrii 3 irraa walaba ta'ee inuma ji'aan miindaa birrii 10 kanfalamuu fi eegale. Umurii waggaa 11tti haadha qabaachuu bare. Alii ijoollummaa isaatti abbaa fi haadha isaa wal biratti argaa. Jaalala lamaan isaanii al takka namaa hin guddanne garuu guddoo dharra'a. Abbaan isaa erga haadha isaanii wal hiikee kan bira fuuchuu fi hamilee arganne. Ilma kiyya tokkicha daraar haati buddeenaaf hin saaxilu jedhee itti gaafatamummaa guddisaa Alii ofumaa fudhate. Aliin daa'imman hiriyaa isaa haadha waliin deeman wayita argu an maaliifan dhabee jedhe of gaafata. Irra deddeebi abbaa isaa gaafatus abbaan isaa garuu haadha warra isaa duraanii kana gonkumaa yaadachuu hin feene. Osoo ofiin dirqama maatii fudhatee jiru Alitti waa'ee haadha isaa himuus hin barbaanne. Aliin kunuunsa abbaa isaatti guddoo gammadus wayita inni hojiif ba'u maatii biratti kennamuun guddisa isaa yaadachiisaa ture. Waa'ee haadha malee jiraachuu isaa boqonnaa isaa dhoorkee. Guyyaa tokko fira haadha isaa kan taate dubartiin Maariyaam Liibaan jedhamtu waa'ee haadha isaa wayita itti himtu odeeffannoo kana qabatee gaaffii abbatti cimse. Abbaan isaas amma dhoksuu waan hin dandeenyeef haati Alii eenyu akka taatee fi eessa akka jiraattu itti hime. Dhalatee umurii isaa waggaa 11 keessatti haadha isaa arguu miti qabachuun kan bitaa itti galaa ture. Aliin wayita mana barumsaa quraanaatti kutaa 4ffaa xumuru sirna qophaa'e irratti haati isaa argamtee fi guyyaan haadhaan wal arge kun seenaa isaa keessatti guyyaa guddoo qiliixame ta'uu dubbate ture. Dr. Artist Alii Birraan. Addee Faatumaan haati Alii erga eeyyama obbo Muhammad irraa argatteen booda ilma ishee maatii isheetiin wal barsiisuuf qabattee gara funyaan bira achis gara gafaraa guddaa yookiin gara gaara Qunnoodhoo deemte. Guyyaa muraasaan booda Alii gafara guddaa mana obboleessa ishee hangafaa Abdullaahi Alii jedhamutti dhiistee gara funyaan biraatti deebite. Magaalaa Dirreewwatti baay'ee kan hin beekne Aliin sanuu bakka abbaa fi haati isaa hin jirretti baadiyyaa keessatti guddoo rakkatee akka ture yaadata. Dr. Artist Aliin bakka haati isaa jirtu
funyaan biratti deebi'uuf gaafatus namuu dhaga'uu dide. Wayita kana aarii fi abdii kutannaadhaan of ajjeesuuf yaale. Isaa booda eessumni isaa kun obboleetti haadha Alii kan taate Moomina Aliitti dabarsee kenne. Adaadaan Alii kun magaalaa xiqqoo funyaan Ujubaa jedhamtu keessa dukkaa xiqqoo qabdi. Kaayoonsaa adaadaansaa kun akka haadha isaatti geessituuf ture. Garuu Aliin guyyootaaf eegus homaa namni haadha isaatti geesse hin turre. Kanaaf obsa fixattee haadha isaa barbaaduuf mana ba'ee karaa gonkumaa imalee hin beekne eegale. Guyyaa guutuu deemaa oolee wayita bakka namuu hin jirretti itti dhiyaa'u Aliin jeedala bosonaa keessa asitti itti ba'u arge. Daa'ima waan ta'eef leenca see rifate hadoode. Osoo inni dhaabbatee naasuudhaan jeedala ilaalu dubartiin tokko itti dhuftee irraa gussite. Dubartiin kun haalaa fi uffannaa Alii ilaaltee nama naannawa sanaa akka hin taane hubattee innis bakka deemuuf wayita itti himu namni akka Alii kun bakka qaqqabuuf si'icha guyyaa guutuu deemsisu imala jettee yaaddee guddoo rifatte. Aliin maaliif akka deemu erga itti himeen booda haadha isaanii akka wal beektu itti himtee fuutee galtee of bira bulchitee ganama gara adaadaa Moominaatti deebiste. Moominaanis ganamaan gara bakka haati isaa jirtu funyaan biraatti ergite. Aliinis haadha isaa waliin osoo guddoo hin turin baasii qabatee gara Dirree Dawaatti deebi'e. Muuziqaa fedhii ijoollummaa Dr. Artist Alii Birraa. Aliin barnoota Quraanaas ta'ee mana barumsa mootummaatti barnoota isaa hordofus yaada qalbiinsaa bakka dhibii ture. Muuziqaa bakka deemutti sagalee kiloolessuu nama bashannansiisuu fi waan haaraa himuudhaan guddoo gammada. Fedhii muuziqaa fi bashannanaaf qabu ganamumaan agarsiisuu eegale. Mana barumsaa fi ollaa bakka jiraatutti weellisuu fi shubbisuun beekama itti gammada. Wayita manni barumsaa cufamu kutaa barataa keessatti sirboota afaan Arabaa fi Indiyaan barattootaa fi namoota kan bashannansiisa. Hiriyoota isaa waliin ta'uun qophii bashannansiisaa muraasa qopheessanii maallaqa argachaa turan. Abbaan isaa akka inni sirbu osoo hin taane akka amantiisaatti cimuu guddoo fedha ture. Kanaaf Aliin muuziqaa irratti hin jajjabeessu. Mana barumsaatti ogummaa teeknikaa itti of jiraachisu akka baratu malee muuziqaa akka baratu hin fedhu ture. Garuu fedhii fi dandeettii ilma isaarraa dhiibbaa kaa'uus hin fedhu ture. Kanaaf Aliin carraa argatu hundatti fayyadamu weellisuu itti fufe. Alii Muhammad Muusaa irraa gara Alii Birraatti. Bara 1962 wayita warraaqsa aadaa fi artii gara baha Oromiyaatiin hangafa artii Abubakir Muusaa fa'aan eegalu. Aliin saafila umrii ganna 14 ture. Abubakir Muusaa fa'a wayita hawwisoo urjii bakkalcha hundeessan garee guddattuu fi daa'immaaniif ammoo hiriyaa jaalalaa kan jedhamu hundeessan. Daa'imman dandeettii qaban keessa yeroo sana Alii Muhammad Alii Birraa jalqaba irratti filatamuun baandii hiriyaa jaalalaa keessa seene. Wayita baandii arfan qalloo bu'uureffamu miseensonni keessa namoonni maqaa Alii qaban sadiitu turan. Ali Shabboo, Ali Tuchee fi Ali Muhammad Ali Birraa yookiin Ali Xiqqaa turan. Ayyaana hiikaa soomaa Ramadaanaa bara 1963 irratti baandiin arfan qalloo wayita sagantaa qopheessu ijoollee dandeettii qaban keessa Ali Muhammad Yuusufii fi waltajjii irratti affeere. Wayita kana Abubakir Muusaa walaloo mataa dureen ishee Birraadhaa bari'ee jettu bocee Aliif kenne. Aliin sagalee isaa kiloolee sanaan weellisee qalbii namoota guddoo hawwate. Waltajjii sanarratti maqaa Alii Birraa jedhus argate. Baandiin arfan qalloo hundaa'ee umrii waggaa tokko keessatti dhiibbaa mootummaa yeroo saniitiin hojiinsaa gufate. Hundeessitoonni fi miseensonni baandichas guddoo daraaraman. Alii Birraa kanneen daraara kan argan keessaa tokko ture. Alii Birraa fi baandii Kibru Zabanyam. Arfan qalloo erga diddiigameen miseensonni kaan hidhamanii kaan biyya baqatanii Alii Birraas gara Jibuutii baqatee ture. Wahillaan isaanii waliin yeroo muraasaa turanii wayita deebi'an Alii Birraa ni hidhaman. Akka Zamadkuun jedhutti Aliin yeroo sana umriin isaa waggaa 18 hin guunne. Sababni isaa Aliin bara 1954 wayita arfan qalloo seenu daa'ima umurii waggaa 14 ture. Kan hidhame ammoo 1956tti. Booda namootuma sirna yeroo sanaa keessa turan maanguddummaan ijoollee kanneen gadhiisisan. Obbo Muhammad Muusaa yeroo sana Aliin namatti kennatee magaalaa Finfinnee fidanii kan jedhu Zamadkuun namni Alii achi fuudhee asi fide miseensa paarlaamaa mootummaa Haayile Sillaaseeti jedhe. Booda dandeettii Alii Birraatiin booji'amuun baandii mootummaa yeroo sanaa Kibru Zabanyaa keessa seenee akka shaakaluuf bara 1957 fudhatan. Yeroo sana hoogganaan baandichaa Koloneel Saayilee Dagaagoo turan.
isaantu Alii Birraa fudhatee baandichatti qacare. Aliin meeshaalee muuziqaa keessaa akordiyoon, toom, ud fi gitaara bareechee taphata ture. Kibru Zabanyatti mindaan birrii 30 qacaramee waggoota 3 achi ture keessatti mindaan isaa birrii 90 galee akka ture kitaaba seenaa jireenya isaa irratti barreeffame ni ibsa. Erga Kibru Zabanyaa keessatti walleewwan akka hojjetuuf qacarame Aliin hiriyoota isaa Alii Shabboo fi Abdii Buuy waliin taanii wallee jalqabaa shaakalliidhaan hojjetan. Yeroo san keessatti Vanaayil 45 jedhamu sirba 3 qofa kan baachuu danda'u waan ta'eef 3 taanii sirba tokko hojjetanii maxxansifatan. Albooma jalqabaa sana mana maxxansa muuziqaa biyya Liibaanaan tokkottu magaalaa Dirree Dawaatti waraabee baay'isiisee kontirbaandiidhaan gara biyyaatti galche. Zamarkuu Alii Birraa waahila isaa waliin ta'uun wallee duraa kan dalage Aliin bara 1959 ta'uu ibse. Aliin dandeettii isaa guddoo jaallatamus haalli hojii jiruuf jireenya aadaa fi duudhaa isaa keessatti guddateen adda waan ta'eef keessumaa itti ta'ee mijachuu fi dideen. Duubachis bahee muuziqaa dhiisee gara Awaash deemee waan ittiin jiraatu hojjeteetti buluu eegale. Daandii baaburaa keessatti illee mindaa birrii 138 qacaramee hojjeteera. Garuu muuziqaarraa adda bahee jiraachuu hin dandeenye. Daandii baabura waggaa 2 erga hojjeteen booda gara Finfinnee deebi'uun hojii muuziqaa itti fufee. Muuziqaa dhiisee ture erga itti deebi'een booda alboomota 2 Awaashii fi Abbaa Lafaa kan jedhaman waraabe. Albaama jalqabaa akka gareetti kan baasan yoo ta'u Aliin akka dhuunfaa isaatti albaama jalqabaa wallee 2 ofirraa qabu kan hojjete. Alii bara 1965 Awaash kan jedhudha. Aliin bara 1968 kaaseetii jirbiidhaan wayita dhufu albaama sadaffaa mata dureessaa Abbaa Lafaa jedhu hojjete. Hamma har'aatti tooftaa sobaa uumtee uummata saamuudhaan lafa walitti qabattee qotee bulaa roorroodhaan dhamaaftee jechuun roorroo sirna Abbaa Lafaa irratti wallee kanaan qabsaa'e. Dr. Kabaja Artist Alii Birraa waa'ee albaama kana gabaabse akkas jedhee ture. Abbaan Lafaa seenaa mataa isaa qaba. Qabiyyeen isaa abbootii lafaa miidhaa qonnaa bulaarraan ga'an akkamiin qolachuu danda'an erga jedhu of keessaa qaba. Ergaan isaa uummataaf, qonnaan bultootaaf, barataaf, hojjettootaaf hundumaaf kan hojjetudha. Walleen sirna mootii qeequ kun kan hojjetame sanaan dura jedha Samarkuun, garuu waraabbiidhaan waan hin danda'amneef ture malee. Giddugala raadiyoo Zanabaa Warqiitti argamutti Ibraahim Haji Aliifa waliin ta'uun sagalee Alii Birraa kan raadiyoof waraaban kan waraabe ammoo kubbaaniyaa biyya alaa tokko. Alii Birraa garuu sirbootuma buufata raadiyootti waraabaman keessaa tokko fudhatee akka maxxansisuuf mana maxxansaa muuziqaa Alii Taangoo jedhamutti kennate. Manni muuziqaa kun ni maxxanseefi. Kanaafuu kaseetta kirrii isaa jalqabaa mana muuziqaa Alii Taangoo kanatti maxxansiseefi baandii Aduu Birraa Finfinnee keessatti. Alii Birraa ejjannoo fi qabsoo mirga dhala namaaf karaa wallee isaa gaggeessuu keessatti bara mootummaa Haile Sillaaseen bara mootummaa Dargis guddoo daraarameera. Erga Finfinnee dhufee baandii afaan Oromoo irratti xiyyeeffatuu fi afaanota Aliin ittiin sirbus keessummeessu baandii Aduu Birraa hundeesse. Baandii yeroo jalqabaaf afaan Oromootiin magaalaa Finfinnee keessatti hundeeffame kun baay'ee guddatee turus qormaata hedduu isa mudate. Haa ta'u malee qormaata isa mudatu dandamachuun seenaa baandiiwwan muuziqaa afaan Oromoo keessatti baandii yeroo dheeraaf magaalaa Finfinnee keessa turedha. Artistoonni gameeyyii akka Muhammad Daawil, Ibrahim Haji Ali, Abdul Shakur artist Leencoo Himee Yusufi fi Alii Birraa waliin ta'uun hundeessan baandii kana keessa hojjechaa turan. Baandii artistoota gameeyyii of keessaa qabu kun dippiloomootota magaalaa Finfinnee keessa turan dabalatee namoota beekamoo biratti guddoo jaalatamuu eegale. Yeroodhuma sana keessa imbaasii Swiidin magaalaa Finfinnee jirutti qondaala olaantuu kan taate Birigittaa Astiriyoom waliin Alii Birraa wal baran. Birigittaan namoota Alii akkan dinqisifatan keessa tokko ture. Jiru biyya alaa. Aliin naannoo bara 1977 keessa Birigittaa haadha warrasaa jalqabaa waliin gaa'ela erga godhataniin booda wal qabatanii Itoophiyaadhaaf bahan. Haati warrasaa hojii dippiloomaasii ishee waggaa 4 Itoophiyaadhaa xumurte Ameerikaatti ramadamtee Alii fudhattee Ebla 27 1984 Ameerikaa bulchiinsa Kalaarnofooriyaa magaalaa Los Angelesitti qajeelte. Wayita Birigittaan hojii imbaasii Swiidin magaalaa Los Angeles jirutti ramadamte hojjetti Aliin osoo hin tuffatin hojii argattee hojjettee of danda'uuf tattaaffataa ture. Garuu fedhii fi jaalalli muuziqaa isa hin
gadhisne. Achis artistoota gameeyyii Itoophiyaa kanneen akka Aster Awaqee, Hagos Gabrihiyootii fi Tashoomee Mitikuu waliin walitti dhufanii kutaalee Ameerikaa keessa naanna'uun hojii artii itti fufan. Birgittaan hojii muuziqaatti deebi'uu isaa hin mormine. Inumaa konsertii inni qopheessuuf deeggaraa barnoota muuziqaa akka barattumsaa turte. Aliin carnaa barnoota biyyatti dhabee dharra'aa ture. Biyya guddoo taatee Ameerikaa keessatti argachuutti guddoo gammade. Afaan Ingilizii waggaaf erga barateen booda kolleejjii barnoota muuziqaa Saat Moonikaa jedhamutti barnoota muuziqaa barate. Aliin muummee barnoota tiyoorii barnoota muuziqaa lixaa jaarraa 20ffaa Theory of 20th Century Western Music jedhamuun waggaa 3 baratee digiriidhaan eebbifame. Barnoonni muuziqaaliin Ameerikaatti argate kan duraan dandeettii uumamaa fi muuxannoo hojjechaa bahe daranuu jabeessee fi Alii fi Birgittaan bara 1988 Ameerikaa gadhiisanii Sweden galan. Ji'oota 8 booda Birgittaan ergamaa dippiloomaasii kan biraaf Saudi Arabiyaatti ramadamte. Alii waliin paaspoortii Sweden qabatanii wayita gara Saudi deeman haalli jiruuf jireenya, haalli uffannaa, seerri shari'aa waa hedduu itti baruuf qormaata ta'e. Haa ta'u malee dandeettii afaan Aliin qabu akkasumas duudhaa amantii Islaamaa fi haara ta'uu dhabuunsaa haalota salphaatti akka keessa darbanis isa tumseera. Gaaffii Birgittaan kubbaaniyaa biyya Sweden Electrolux jedhamu Alii qacaree hojjechiisuu erga eegaleen booda himannaa mootummaa Saudi Arabiyaatiin kubbaaniichi qacarrii Alii adda kute. Kubbaaniyaan kun Aliif mindaa ji'a 3 kanfalee fi akka inni gara Sweden deebi'ee achitti hojii isaa itti fufu murteessan. Aliinis gara Sweden erga deebi'een booda deddeebi'ee haadha warrasaa Birgittaa daawwataa ture. Wanti guddaan Aliin Saudi Arabiyaatti argachuu himatu bara 1990moota Makkaatti hajjii raawwachuu isaati. Aliin Madiinaasaa daawwachuuf carraa argateera. Iddoowwan qulqulluu kunneen lamaan waan daawwateef Aliin hajjii jedhameera. Aliin bara 1990 gara xumuraa Saudi Arabiyaa irraa gara Sweden deebi'ee afaan biyyattii barate isa booda hospitaalatti qacarame hojii eegale. Alii waggoota yeroo Sweden ture waggoota 2 fi muuziqaa irraa fagaatee ture. Bara 1990 biyyoota Kanaadaa fi USA keessa naanna'uu konsertii akka dhiyeessuuf affeeramee garasi male. Aliin carraa kanaan uummata isaa waggootaaf irraa fagaatee ture wal arguutti guddoo gammade. Ji'oota booda gara Sweden deebi'ee seenaa isaa keessatti tarkaanfii ulfaataa ta'e fudhatee Birgittaa hiiku. Isheenis gaaffii isaa fudhatee erga walii kaniin booda baruma san 1992 Kanaadaatti deebi'ee haadha warrasaa lammaffaa Nujumaa Muhammad fuudhee jireenya isaa keessatti boqonnaa haaraa eegale. Garuu gaa'elli kun yeroo dheeraa hin turre. Aliinis Kanaadaatti reestooraantii fi mana ragadaa banachuu hojjechuu itti fufe. Booda kana dhiisee hojii muuziqaa isaatti cichee Kanaadaatti bara 1995 wayita badhaasa artistoota Afrikaa collee ta'aniif kennamu argatee harka dippiloomaattii Itoophiyaa harka fudhachuu dide. Karaa kantiibaa magaalaa Torontoo kennameefi. Isaan booda gara Ameerikaatti imaluun barnoota muuziqaa barachuuf muuziqaa hojjechuu itti fufe. Albamoota 5 ergatiin booda baasee turtii waggaa 20 olii biyyoota alaa Saudi Arabiyaa, Sweden, Ameerikaa fi Kanaadaa booda bara 2005 yeroo jalqabaaf biyya galee Kanaadaatti deebi'e. Haadha warrasaa ishee ammaa Lilli Maarqos waliinis achitti walitti dhufan. Galee erga biyya isaa ilaalee deebi'een booda albaama waa'ee jaalala biyyaa ibsu hojjete. Aliin Birraa dhimma irratti weellisne hin qabu. Doktor kabaja artist Alii Birraa kitaaba waa'ee seenaa isaa irratti xiyyeeffatu ilaalchisuun wayita kanaan dura BBC Afaan Oromootti dubbate ture haga danda'u dirqama ba'uu qabu hunda irratti weellisuu ibsee ture. Waa'ee ispoortii, waa'ee naannoo, waa'ee jaalalaa, waa'ee eenyummaa, waa'ee biyya akkuma isaan natti dhufaniin sirba malee an waan akkanaa irratti sirba, waan akkanaa irratti hin sirbu kan jedhu miti yaadi kiyya jedhee ture. Dhaamsi kiyya guddaan afaanii fi eenyummaa kiyya kabachiisuudha. Alii Birraa wallee isaatiin mata duree hin tuqne hin qabu kan jedhu samarkuun walleewwan isaa addunyaalessa waltaa kan dhala namaa walii galat jedhama. Wallee 260 ol afaanota garagaraatti waraabee qabu hundi dhimma dhala namaa hunda kan hammatanidha jedha. Namummaa egeree dhala namaa, walqixxummaa jaalala, roorroo fi cunqursaa dhala namaa baasanii kan mul'isanii fi kanneen dhalli namaa akka bilisummaa fi mirga isaaf falmatu kaasanidha. Aliin falmaa mirga dhala namaa fi bineensotaati. Wallasaa beekamaa falmii mirga keetiif jedhu keessatti mirga namaa kaanii sarbuunis akka sirrii hin taane mul'iseera. Bineensonni harka dhala namaa jiran
akka dararama hin barbaadu keessattuu harree fi saree guddoo jaallata. Harree osoo addunyaan hin ammayyaa'in duraan bineensa ba'aa namaa baachaa turte jedhee mirga isheef kan falmu Aliin osoo mirga isheef loluu rakkoo keessa galee beekama. Yeroo tokko daba bineensota irratti hojjetamuuf waaqni dhala namaa adaba jedhee yaada jedheen ture Aliin. Wayita Finfinneedhaa hojjetu guyyaa tokko osoo hoteela Ras irraa gara mana galaa jiru naannoo hospitaala Xuqur Ambassaatti taaksii keessa taa'ee namicha harreetti ba'aa humna ol fe'ee akka malee dhaanu arge. Aliin taaksii keessaa bu'ee namicha harree dhaanuu irraa dhorkee birrii 2 kenneefi akka inni ba'aa harree irraa fuudhee konkolaataadhaan fe'atu itti hime. Namichi didee harree reebuu wayita itti fufu Alii obsa dhabee ulee harkaa fuudhee namicha itti reebe. Sababa kanaan hidhamee garuu bakki inni itti hidhame namoonni isa beekan waan jiraniif yeroo muraasaan booda gadhiifame. Kana qofas miti Aliin nama dhugaaf qabsaa'u abbaa dhiifamaa nama ofittummaa hin qabne ofitti nama amanuu fi kaayyoo isaa irratti cichu akkasumas arjaa ta'uusaa namoonni ragaa bahu. Dhimmoota ittiin ibsamu kunneen dabalatee barnoota jaalala dhimma biyyaa bilisummaa fi dhimmoota jiruuf jireenya dhala namaa ibsan hunda irratti weelliseera. Weellisuu qofa osoo hin taane gochaanis agarsiiseera. Walaloo hin barreessu garuu isatti lubbuu itti horamu. Alii Birraa ofiisaa walaloo hin barreessu garuu lubbuu itti horee nama dhiyeessa. Osoo inni yeedaleessee sagalee kilooleessaan yaa walaleessoo miidhagsuu baatee walaloon isa qofti bu'aa qabu. Alii Birraa ogeessa yeedaloo fi qindeessaa muuziqaa dansa gakamuu keessatti sagalee dhangalaasuun qalbii nama sooruudha. Dandeettii afaanii fi walleewwan 260 ol. Dr. Artist Alii Birraa afaanota Itoophiyaa keessa jiran 5 afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan Sumaalee, afaan Hararii fi afaan Affaariin walleewwan waraaban ni qaba. Afaan alaa keessaa ammoo afaan Arabaan qaba. Walumaagalatti afaanota 6 wallee 267 waraabee qaba. Biyya isaa kana keessatti weellisaan afaan 6 wallee waraabee qabu Alii Birraa qofa jedha Zamarkuun. Weellistoota kan afaan shaakalan 2-3 waraabuu danda'u. Alii afaanota itti weellise kunneenii fi afaan Ingilizii, afaan Iswiidin dabalatee afaan 8 wal bareechee dubbata jedha. Badhaasaa fi beekamtii Dr. Artist Alii Birraa. Aliin badhaasota hedduu biyya keessaa fi alaa argateera. Kan biyya keessaa yuunivarsiitiiwwan Jimmaa fi Dirree Daawwaa doktora kabajaa badhaasan dabalatee jechuudha. Kana irratti badhaasa guddicha artistoota Afrikaa hojii nama dinqisiisu hojjetan kennamuu dabalatee badhaasota addunyaa naannoo 200 ta'an argateera jedha Zamarkuun. Kitaaba seenaa Alii Birraa irratti barreeffame ammoo artistii gameessii kun bara 1988 hanga 2018 waggoota 30 keessatti badhaasotaa fi beekamtiiwwan 50 caalaa argachuu eereera. Badhaasotii fi beekamtii inni argateeyyuu qorannoo mataa isaa danda'e gaafata jedha Zamarkuun. Bara 2013 wayita waggaa 50ffaa turtii artii keessatti Aliin dabarsee kabajamu Minisootaatti qophii guddaa qophaa'e. Kumaakitilli jaalalaa fi kabaja Aliif qaban ibsan. Waggaa 50ffaa jiruu muuziqaa Aliif kan ilaalchisu mootummaa naannoo Oromiyaa bara 2014 wayita yaadannoo taasisu Aliif beekamtii kenneera. Galma Abbaa Gadaa magaalaa Adaamaatti ijaarametti affeeru yaadannoo waggaa 50ffaa sirni galateeffannaaf kennaawwan adda addaa kabajan. Aliin waggoota 40 dura karaa mana Abbaa Gadaa eessa dhaqee galma isaa jajjabeessu jechuun weellisaa gaafatee ture. Achumaan magaalaa Adaamaa keessatti daandii guddichi tokko maqaa Alii Birraan moggaafameera. Dr. Kabaja Artistii Alii Birraa bara 2018 keessa badhaasa umurii guutuu Odaa argateen gammachuu addaa akka itti dhagahame ibsee ture. Bara 2021 mootummaa naannoo Oromiyaa sagantaa eebba kitaaba waa'ee seenaa jireenya Dr. Kabaja Artist Alii Birraa irratti xiyyeeffate irratti beekamtii fi badhaasa kenneeraa fi jaarmiyaa gargaarsa daa'immanii Birraa fi seenaa duuba jiru. Aliin weellisaa gameessa walleewwan jaalala utuban hedduu weellisee gaa'ela kumaatamaa weelleesaan bareechee mana namoota hedduutti ijaaree nama dhala itti fuufsiseedha. Ofiisaaf garuu dhala godhate hin beeku. Ijoollee dubaraa lamaan kansaati jedhamaa turan ergaa inni biyyaa galee isaan waliin wal argeen booda kansaa akka hin taane murteessee abdii kutatee dhiise. Aliin dhala dhabuutti waaqatti hin gaddiniin bakka isaa ijoollee hedbacaa ta'an guddisuu fi gargaarutti fuula deeffate. Karaa jaarmiyaa tola ooltummaa daa'immanii barnoota isaa irratti gargaaruu Birraa Children's Education Fund jedhamu daa'imman guddisuu irratti xiyyeeffachuuf yaaddoo dhala dhabuusaa dagachuu eegale. Alii Faatisaa warrasaa Liillii Onkulees 21 tola ooltummaa Kanaadaatti hundeessuun waraqaa eeyyamaa argatan. Sadaasaa 2012 ammoo Itoophiyaa keessatti dhaabbati isaanii beekamtii seeraa qabeessa argatee dhaabbati isaanii
daa'imman harka qalleeyyii barattootaaniif nyaata bishaan dhugaatii meeshaalee barnootaa gargaaraa turan akkasumas deeggarsa jaalmalee fi namoota gargaarsa irraa argate qindeessuun manneen barnootaa ijaareera. Aliin daa'ima ofiisaa godhatee dhabus daa'imman kumaan laakkaman gargaaree wayita isaan akka abbaatti isa ilaalan arguutti guddoo akka gammada ibsaa ture. Kitaaba seenaa Alii Birraa qabate Aliin dhimma barattoota gargaaruu irratti akkas jechuu eere. Namootaan haga humna kiyyaa gargaare jireenya isaanii fooyyessee kunneen seenaa isaanii wayitan dhaga'u imimmaantu nan qaba. Alii fi Lillii haga bara 2013 haala kanaan daa'imman gargaaraa akka turan himamaa. An dhala hin qabu. Wallee 267 fi uummanni koo dhala kooti jedhee dubbata Dr. Artist Alii Birraa. Alii Birraan kanaan dura turtii BBC waliin taasiseen waa'ee maatii isaa dhuunfaa akkasiin ibsee ture. Waggoota 57 keessatti walleen horate danuudha. Isaanitu daa'ima kiyya ani ijoollee hin qabu. Walleen 267 kan ofii kiyyaan qindeeffadhe waraabbadheen qaba. Hunduu ijoollee kiyya ani ijoollee hin qabu kanan qabu walleewwan 267 jedhee ture. Artii keessatti waggaa 57 tajaajileera. Humnaa fi dandeettii waaqni naa kennetti fayyadameera. Kanaan booda garuu dargaggoota qaxaleewwan kumaa kitilaan lakkaa'amanitti baallee dabarseera. An keessa soorama baheera. Gaazexeessaa Samarkuun Gamaasan abdii manaa dhabame jechuun waa'ee Alii Birraa mammaakee Alii Birraa yoo hin jiraanne mannoonni akka jedhuuti haalli maatii Alii Birraa raajida. Hortee Muhammad Muusaa keessa Aliin nama tokkitti dhaafeedha. Muusaa abbaa isaaf tokkitti ture. Innis daa'ima tokko abbaa Alii Muhammad qofa godhate. Muhammad Alii qofa qaba ture. Obboleessi Alii tokko akkuma dhalateen ijoollummaatti du'e. Hortee Muhammad Muusaa keessa Alii qofatti hafee ture. Alii ammoo dhala godhachuu hin danda'u. Kanaafuu horteen kun Alii irratti xumurame. Aliin garuu ofii dhalchuu baatus miliyoonota horateera. Akka falmaa mirga dhala namaatti of ibsa. Aliin afaan Oromoo weellisuun walleewwan isaa namoota afaanichaa dhagaan bira darbee jaallatamaa beekamu. Aliin kanaan dura akkas jechuun BBC'tti himee ture. Onnee qulqulluu waan sirrii ta'eef yoo hojjate waaqnillee irraa gadi si ilaala. Dachees namni sammuu sirrii qabatu si hubata jedha. Ani wallee kiyyaan waa'ee haqa nagaa fi mirga dabarsaa ture. Tokko waanan afaan Oromoo weelliseef qofa maaliif afaan Sumaalee hin weellisne jedhee uummata Sumaalee narratti kakkaasuu mala. Afaan Amaaraa afaan Ingiliziif kaaninnis maaliif hin weellisne jedhanii kan gaaffii narratti kaasan jiru. Kan afaan Oromoo afaan kan Oromoo ta'us ergaansa akka addunyaatti jedhe Aliin. Biyya kamittuu daba huccuuccaa fi ajjecha lammiilee nagaa irratti raawwachaa ni jiru. Afaan Oromoo waan sarbameef qofa gara uummata Oromoof qofatti kan maxxansan ilaalni jiru. An kanan amanu fi kan yaadu mirga dhala namaa kan sarbu waaqaa miti dhaluma namaa mataa isaati. Adeemsi kiyya kamsi galmi kiyya karaa kanarra cicheedha. Walleen kiyya kanan waan adda ta'anii jechuun hin danda'amu garuu waan adda isa godhu qabu. Toora walalowwan kiyya lamaan gidduu ergaawwan hin mul'annee fi hin dubbifamnetu jira. Kanaafuu kanneen gaarii yaada muuziqaa kiyyaa akka gaariitti fudhatu kanneen hammee yaada ammoo qarqara tokko qofa qabatanii itti naqeeku jechuudha. Aliin Birraa sababa afaan Oromoo sirbu qofaaf rakkoo isa mudataa ture akkanaan dhimma muraasa keessa dubbataa ture. Fakkeenyaaf afaan Oromoo sin jaaladha jechuun afaan Amaaraa afaan Ingiliziin afaan kamiinuu sanuma. Afaan Oromoo sin jaaladha jechuun afaan biraan hin jiru jechuu miti. Hiikamee jennaan sadarkaa addunyaatti ergaa wal fakkaataa dabarsa jedha. Dhimma fayyaa Alii Birraa. Aliin Birraa artistii milkaa'aa addunyaa muuziqaa fi dhimmoota kaan irratti addunyaa gumaacha guddaa buusedha. Gameessi kun bara 1960 irraa haga 1980 dhibee kanaan erga dhiphateen booda dhibee gaggaddoon akkas qabe hubataa ture jechuudha. Kan akka rifeessiisaa ture dhibee bara 2008 irratti Alii mudateen. Kansarii marrimaanii Alii fi haati warrasaa bara 2007 biyya galanii turan. Garuu Aliin hordoffii yaalaa fayyaa waan qabuuf bara 2008 dhiibbaa leelleetiin Kanaadaatti deebi'e. Dhibee kansarii marrimaan kanaanis achumatti yaadamaaf fayyee. Yaadannoo fayyaa Alii Birraa kanarratti dhaabbanne bara 2008 keessa guyyaa tokko Alii fi Lillii osoo wal cinaa ta'aniitiif ilaalanii Aliin amala adda agarsiise. Lillii erga bira taa'uu eegaltee turteetti. Inni garuu yeroo dheeraaf of biratti arguu akka hin dandeenyetti hime. Yeroo kana ijji isaa inni bitaa muudoo qabachuu hubatan. Aliin dhibee sukkaaraa waan dhukkubsatuuf ija isaaf of eeggannoo akka taasisu irra deddeebiin doktoroonni gorsan. Aliin sammuu isaa keessatti xannachi waan biqilee argameef kun immoo agartuu isaa irratti dhiibbaa waan fiduuf akka wal'aansa baqassan yaaluu argatu ajajame. Innis haadha isaa warra isaa guddoo faarfata ishee addunyaa kooti jedhan. Lilliin fayyummaa guddoo hordofti yeroo yerootti akka mana yaalaa deemee fayyummaa sakattamu kooti.
dhimma fayyaa Alii Birraa artistii milkaa addunyaa muuziqaa fi dhimmoota kan irratti addunyaa gumaacha guddaa buuseedha. Gameessa nama homtuu hojii fi kaayyosaa irraa isa hin dhaabne kana garuu dhibeen gosa garaagaraa isa qoraa ture. Jalqabummaa wayita baandii Kibru Zabanyaa keessa seenee dhibee gaggabdoo marsaadhaan namatti dhufuun qabamu bare. Aliin akkuma hojii muuziqaa itti heddummataa deemuun dhibeen gaggabdoo itti hammaate kuffisu itti fufe. Bara 1968 irraa hanga 1982 dhibee kanaan erga dhiphateen booda irraa fayyee. Kana akka rifaasiisaa ture dhibee bara 2008 irratti Alii mudate kansarii marrumaaniidha. Alii fi warra isaa bara 2007 biyya galanii turan garuu Alii hordoffii yaala fayyaa waan qabuuf bara 2008 dhiibbaa liilliitiin Kanaadaatti deebi'e. Dhibee kansarii marrumaanii kanas achumatti yaalamee fayyee. Yaaddoon fayyaa Alii Birraa kanarratti dadhabamne. Bara 2009 keessa guyyaa tokko Alii fi Liilliin osoo wal cinaa ta'anii TV ilaalanii Aliin amala addaa agarsiiseen. Liillii erga bira taa'uu eegaltee turteerti. Inni garuu yeroo dheeraaf of biratti arguu akka hin dandeenye itti hime. Yeroo kana ijji isaa inni bitaa mudoo qabaachuu hubatan. Aliin dhibee sukkaaraa waan dhukkubsatuuf ija isaaf of eeggannoo akka taasisu irra deddeebiin doktoroonni gorsu. Haluun sammuu isaa keessatti xannachuu waan biqilee argameef kun immoo agartuu isaarratti dhiibbaa waan fiduuf akka wal'aansa baqaqsanii yaaluu argatu ajajame. Yeroo kana Alii fi haadha dhimma fayyaa Alii Birraa artistii milkaa addunyaa muuziqaa fi dhimmoota kan irratti addunyaa gumaacha guddaa buuseedha. Gameessa nama homtuu hojii fi kaayyosaa irraa isa hin dhaabne kana garuu dhibeen gosa garaagaraa isa qoraa ture. Jalqabummaa wayita baandii Kibru Zabanyaa keessa seenee dhibee gaggabdoo marsaadhaan namatti dhufuun qabamu bare. Aliin akkuma hojii muuziqaa itti heddummataa deemuun dhibeen gaggabdoo itti hammaate kuffisu itti fufe. Bara 1968 irraa hanga 1982 dhibee kanaan erga dhiphateen booda irraa fayyee. Kana akka rifaasiisaa ture dhibee bara 2008 irratti Alii mudate kansarii marrumaaniidha. Alii fi warra isaa bara 2007 biyya galanii turan garuu Alii hordoffii yaala fayyaa waan qabuuf bara 2008 dhiibbaa liilliitiin Kanaadaatti deebi'e. Dhibee kansarii marrumaanii kanas achumatti yaalamee fayyee. Yaaddoon fayyaa Alii Birraa kanarratti dadhabamne. Bara 2009 keessa guyyaa tokko Alii fi Liilliin osoo wal cinaa ta'anii TV ilaalanii Aliin amala addaa agarsiiseen. Liillii erga bira taa'uu eegaltee turteerti. Inni garuu yeroo dheeraaf of biratti arguu akka hin dandeenye itti hime. Yeroo kana ijji isaa inni bitaa mudoo qabaachuu hubatan. Aliin dhibee sukkaaraa waan dhukkubsatuuf ija isaaf of eeggannoo akka taasisu irra deddeebiin doktoroonni gorsu. Haluun sammuu isaa keessatti xannachuu waan biqilee argameef kun immoo agartuu isaarratti dhiibbaa waan fiduuf akka wal'aansa baqaqsanii yaaluu argatu ajajame. Yeroo kana Alii fi haadha warra isaa Liillii dubbisuu afaanitti cite. Aliin garuu tasgabbaa'ee wal'aansa baqaqsanii yaaluu argatee garuu ammas rakkoon ija isaa biraan hin hafne. Bara 2011 ji'a onkololeessaa keessa Alii fi Liilliin dhaabbata tola ooltummaa isaanii galmeessisuuf wayita Itoophiyaa imalan Aliin ammas dhibee biraan qabame dugda kutaa. Aliin dhibee itti deddeebuun kana haadha warra isaatiin himuurraa iccitiidhaan qabatee itti dhageeffachuu barbaade ture. Garuu dhibeen dugda kutaa kun obsa kennuufii dide. Waan dhoksaan ta'uu dide ifatti mul'ate. Duuba hospitaala jeneraalii fi kolleejjii meedikaala Adaamaa seene. Achittis itti fooyya'uu waan dideef gara Bangkok ergamee achitti yaalamee fayyuma isaatti deebi'ee galee. Aliin Birraa hojii muuziqaa fi hojiiwwan tola ooltummaa hedduu ko'ammataa isaan kunneen dhibeewwan kanaan dura akka ittiin kaasneef haati warra isaa guddoo kunuunsiti. Innis haadha warra isaa guddoo faarfataa isheen addunyaa kooti jedhaan. Liilliin fayyummaa isaa guddoo hordofti. Yeroo yerootti akka mana yaalaa deemee fayyummaa isaa sakattamu gooti. Haaluma kanaan osoo jiru bara 2020 ji'a fulbaanaa keessa ajjechaa Hacaaluu Hundeessaa booda dhibamee hospitaala Adaamaatti yaalame ture. Achumaatoo yaalamaa turu achi bahe. Yeroo Hacaaluu Hundeessaa ajjeefame sanitti waa'ee Hacaaluu Hundeessaa irratti qaroo ija koo dhabe jedha dubbate ture. Kana qofaa mutii yeroo Haile Sillaaseen kanaan dura namoota jilbifachiisaa turetti Alii akka sirbuuf isaaf seeranii Aliin garuu isaaf sagaduu hin dandeenye. Aliidhaaf maaliif hin sagaddu? Haile Sillaaseedhaaf maaliif hin sagaddu gadin jettu jedhanii Alii hiduuf mana hidhaatti darbatan. Ankaan sagaduuf rabbii koo waaqa tokkocha qofa jedhaa ture. Aliin dhibee irraa bubbulanii fi dullummaa wal qabate akka dadhabame
himataa ture. Biyyoota alaa fi biyya keessatti deddeebi'ee yaalameera. Hanga guyyaa boqotuttis hospitaala waliigala Adaamaatti yaalamaa ture. Aliin Birraa umurii isaa waggaa 75tti addunyaa kanarraa du'aan boqoteera. Gaa hordoftoota keenya Aliin hin duune. Aliin seenaa cimaa uummata Oromootiif saba isaatiif godhe darbe. Hawaasa isaatiif saba Oromoo hundaaf jajjabina hawwina. Qopheessaan qophichaa Ambee Kaabunaati yeroo gaarii eessinii ta'u.